يا في زاسي سووا جرا كي جبا جرا برانك سيكون التريتي إنك أبواتك كان كبوش إنجنو كم تان بريدة كم كابو كانوا كاس إنجن كم كابو يا فيزان جارتي سدي في الموليشن كابينان الموليشن يوجين ينفرو يتدي محمد اللين الموليشن إنكابو في فوق المولا Himisena abdi kope himipsi himisena halo dawe himilapsi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تكلم كونيس قويا براتي فيديو براتي دچان دفن جرامي سندو بكتك سلامة كافدا akasi video dura argitani jiraatan kan guyyaa lama kan sadi dura gad ifame jiraatan yoo argitani jiraatan akasi wal mormaa turre mucaan kun jaartii sadii fi ilmaan shan qofa qaba sanis shan qofa sunu shan qofa qaba akasi tosoo shan qofa qabu inni gana umri yoo laaltan tikkaadha inuu isii gaf fakkaata ati kan kedina jettame ha kaisa kudha afuriif kudha sadii fakkaata iyyuu ati garuu inni ammishi ati umri malaalu qabda dullachalle video duraat irratti miti amma le deemiti mucaa kana dura hayyamte ilmoo fi jaartii qaba jaartiin addabe ilmaan qofa biyya jirti kenneen miidhammaan inni sirraangoo maali jaartiin dura turte addabeyan ilmaan dura turte biyya jirti mungkin gisena raada ilmaan khiyyasanirra ilmaan jaartii dura jaalachuu mala ilmaan ufina abbaan injibbu ilmaan ufi hunda qixxee jaalata hunda isa maaliif as jiraatanis yeroo lindibdani wal maaliif bakka fedhe ha naafinta ati inni siteemi inni naatesa inni sana ilmaan saafi tamam amma si sobnaati ha fi zaasi sabu jirra ki jiba jirra prank si gonet tureti inka buata kan kabo sin jenno kamta barida kama kabu kan wakas sin jenno kama kabu kan wakas sin jenno kama kabu yo ati deemi dubartoota dhugaan hin ta'u walla dhugaame kijii malee dhugaan hin ta'u yoo itti kijibde malee nama dhugaa dubbatu hin jaallatan nama itti kijibu malee nama dhugaa jaalatu nama dhugaa hin fedhan kanaafuu ittuma kijibaati akkasumatti waa takka mucaan ni qabame waa takka hin qabu jedhaati akkasi kalaati akkas fayyaame nama akkana kana si taalaal tunillee nama gorti nama akkana kana si qajeelsi bulchaa jira lakki abbootan dubbii mitiiti ana amma masalan guyaan dura sitti heerum dhuguma sana kajiba inni an jaartiin qabu takkaan fudhee naan jee takkitti sanii kee naan jee akkasitti hin heerum san boodaan dhagayeemi amma kee inni dhugatti jaartii qabu garuu amma ammaan tana gubachuutti hin jira waan ta'eef fakkii ammaas aizosh rabbi isaa qabbaneessu hin gubatin aizosh heetii sanitti kan gubannee baganaa dhaamte galasoo akkasii dhaamte jechuudha gubanne na kijibti bishaan qabbanaan qabane biyyaa qabbana akkasii waa hundaafuu kalaas gara dhugaa deemnaa dhugaa jirtutti himnaa waa hundaafuu dhageettame hafiiza ati baga diddee inni jaartii fi ilmaan isin qabaaf hin qabu rabbi haa beeku nus siin taphatat turre piraanks irra dalagaa turre yaadni kanaa miti haflaan kun ammallee keetuma hanga ammaa piraanks godha jirraa haflaa yaada dhugaa siif himuu deemna amma ka xumuraa ka piraanks hin goone ka sin kijibne ka dhugaa si himuu deemna hordoftoota daawwattoota keenya maal akka ta'e koomentii jalatti tilmaama waa hundaafuu ati mirqaaniin mucallee na fuusisuu deeman jettee itti na kennuu deeman jettee mirqaaniin tole siin taphataa jirraa maa artere hidhimaa micciirta Aitu akkana kana godhuun keessan hedduu namatti hin tolure. Hedduu namatti hin tolu. Abshiraayyee kalaas. Amma waa hundaafuu ati asitti sin heerumtu. Ameerikaa illee diddee, Yamanitti heerumuu diddee, mucaa xiqqallee diddee, mucaa dullachallee diddee. Rayyame isiniitu ilmoodhaan naafaan beema. Maal ta'e ati nama yoo jaallate nam tokko maal jetti uummanni yoo tarasii tarattaru maal jedha beektaa? Koodda du'aa qarkan nama naamnu jedhan. Akkasii sii galee yoo jaallate minaaminii isaa wajjin fedhu dhibee qabaate fedhu ilmaan qabaate rabbi tin go'inti fedhu waan barbaadaa qabaatu waa hunda wajjin tole jechuu qabda sila lakki ilmoo wajjin tole hin jiru diddee akkasii kaa bahar diddee amma garas ol ka'iti dhugaa jirtu amma himii fi waan haflaan kun qophaa'eef kalaas jaarsa kana diddeesin ka durallee jaarsaa kunis jaarsaa xiqqamaaf guddaa goones jijjiirre malee amma diddee jirra waan jaarsaan alaa si himna jechuudha amma ka dhugaa jechuudha baarsiifaa himu maaliif akka haflaan kun siif qophaa'e silaa jaarsi xiqqaatee guddatee jaarsuma kaduraa dullumaaf diddee kalamadaa eegaa yamtee hafiizaan jaartii sadii fi ilmoolee shan qabeennaan ilmoolee shan wajjin hin fadhu jettee diddee Mahammadilleen ilmoolee shan hin qabu fiifuu ilmoodha nama wulii fuudha dhaabbatu malee nama fuudhee jiru miti amma karaa dubbii dhugaatti achi dabarra obboleettiin tiyya waan biyyatti nagayaan deemtuufin haflaa isii godhu jira nagayaan rabbi haa galchu tagalaa ammoo
kuni isii gaafachuu sin feesisu yaadumatti dhageeme qofa gaafannaa jalqabaa sanaatu fide ammallee galchuufillee murtee anaatu qaba ammoo isiin na bira akka deemtu anillee hin fadhu silaa akkuma na bira jiraattuun fadha ummaa tiyyaatu hafiizaa tiyya naa ergii na biraa dhuftu naan jee waan ummaan tiyyette egaa waan hin godhu hin qabu dirqama gala deemuuf akka deemtuufin baadiyyaa irraa bakka isiin dalagaa jirtu yaamee fideefiin kaateen dhufne silaa bakka sanuu baati shan teessee dalaydee dhufti gala akka deemtuufin yaamee fidee kanaa fi zaawwanni dhugaa ka jiru kadri dilareefu dalagu jirru hundi biraankiidha ummaa fi abbaatu hafiizaa ergii naan jee. Abrook baga gammadee waa hundaafuu hafiizaa karaa nagaa rabbi karaa nagaa si haa godhu jecha amma rabbi karaa nagaa si haa godhu jecha wanti biyya galtuufillee akka ani citii dhagayetti waan biraatiifillee miti ummaa waan si barbaaddeef mucaan gaaf duraa hin beekame ta horii keessan ilmaa turte sun isiisantu duriyyoomee magaalaa ba'ee ilmuu diddee amma galtee haati ilmutti ufsi waaman. Warii ani moo? Horii ilmi dhagaye. Ana ilmaari. Gaafumaan biyya jiru sanuun beeku waan ta'eef. Bara amma biyyi ormaatu waan nama barsiisan qabnu yaani beektaa. Biyya ormaati aannan ilmaan jiru. Waa hunda nama barsiisti. Silaa nu barsiifte aannan ilmaan jiru waan ta'eef galatoomaa obboleessa kiyyaa. Dhageettaa. Duraan sa'oolee ilmu si dhibaami. Amma biyya hambaa keessatti biyya hambaa baqattummaa waa hedduu na barsiisti. Waa hunda baratte waan jennee aannuuf. Sa'oolee nagaa nama jira dhaabattee ilmamtu saniin harree nama dhiittuu ni ilmita. Yoo galte barattee jirte jechuudha. Akkasii waan baratteef waa hunda amma biyya hambaatti adabamtee baratteeti waan dhufteef sa'aallee ilmuun nama dhibu maashinuu bitame. Wanni godhuuf beera arabaatiif yoo dhalaalee arabaatiif yoo mana arabaatiif uumaan godha ummatiyaa fi abbaa kiyyaaf. Osoo amma mana arabaa dalaga jira doolaara 1,500 yookaan 2,000 fa'aa sin jedhani. Nin deema. Dalagaan garuu harree ilmu osoo sin jedhani. Ni ilmitaami harree masanu ummaa ta'eeti maal ilmi dhugaadha. Mindaan ummaa du'aayin aslaali doolaara 1,500 yookaan 2,000 asii si kafalmu sun. Harreedha waan deemu. Du'aayi ummaa ta'eetiin caalu. Sayidu harree jecha waan deemu. Dhugaa rabbi bacha obboleessa kiyya galatoomi. Siin na fide dhugaadha. Amma sillee siin na deebisuuf illee ayyama narraa qaba. Bakka fadhee fillee ammallee bakka biraallee siin na geessuuf illee ayyama narraa qaba. Garuutu ta'e namni kun dhalaas ta'e dhalaanis beekiniin dalagadhaaf biyya irraa baate akkuma nama tokko baararra yeroo ceetu niin dalagadhaaf biyya kana dhufti. Namayyuu numaan jijjiiramaadhaaf dhufa biyya kana. Dhiirrinis dhalaanis in fuutu dhalaanii maaliif dalaydii immaa orni jaamutu akkasii takkallee hin jiru. Nagalchita rakkoon qabu gaafaan anilleen faayidoomee yookaan dalagadhee dalagaan teessan bakka naa geesse garuu ammaan tana ammoo galuudhaaf yeroo sin qabu. Yeroo qamaa jechuudha. Laa galuudhaaf. Yeroo barbaachisa. Laa yeroo barbaachisa. Akkuma isin dhiirri dalagannee biyya keenya gallee faayidoo hin jettanitti dhalaalleen dalagadhee faayidoo jetti. Saniifuu galu. Gana haadha. Yuutuubaraa yuutuubillee ni qabda biyyeetti yoo galte faayidoo hin dandeetti. Yeroodhaaf amma galuudhaaf illee keessaan qabu galbee keessaa. Ati yoo dhiituu taatee biyyatti galtee qoraan cabsaa saasi jedhe sanuu ilmaa. Qoraan san deefaan biyya irraa dhufu. Marqas godhaa. Hin barbaadu. Tamaam. Waa hundaa godhaa viidiyoo gadhiisati ni argatte waan asii argatte. Niin gala rakkoon qabu. Laakii yeroodhaaf malee. Yeroo kam? Ammaa miti. Yeroo kam? Xiqqoo jeen galare. Anamma waa hundaafuu dhugaa dubbachuu fi wanni amma duratti yaanni si hin xumurre wanti bahar si galchi jedheef horii qofaafillee akka ilmituufillee miti yookaan maatii gargaartuufi miti. Jalqabatti maal naan jedhe beektaa? Si fuusisnaa Ameerikaa erginaa asittis nama si erginaa jennaan naan jedhe si galee ni heerumsiisnaa si galee yoo isiin heerumuu didde yoo ka didde taate piraankii jenneenitti maal asiin agootii jedhe waan aarif biyya si galchi jedhe malee kana duraa itti qophaa'e amma waan ati heerumuu diddeef si galchuu deema maal jette. Heerumaaf galuun namni abadan gali namaan jonjoo heerumaas kan didee mataa fi heerumuutti hin jirtu nam dhalaan takka yoo heerumte adabattee mana keessa teetti adabatteetti ilmaan dhalti amma maan nan jedheen isiin diidama itti umrii nu haa kijibdu malee 37 geettee naan jedhe maa kolf darbe diidama sanuun keenyaa mishi yoo isii akkana qal'atte argattee amanini diidama sanuun keenyaa umriin kutee jirti ana beeka jedhe isiin uf hin beektu. Tole garuu ani isiin osoma namaan taphattu osoma namaan kijibdu sanuma keessa dhugaa godhattee wallaaltee umrii isiitu naan jedhe. La. Anu barbeeta yeroo tokko osoma namaan kijibu umriin kee meeqa 25 meeqa bara dhufullee 25 ka dhuftullee 25 osoo jedhu beeka namaan osoma akkas jedhu osoo ufii yusubu osoo bitaa adda addaatti akkas godhaa ufsubu anaa mana 30 way seene yoo deebi'ee lakkaa guyyaa way umrii 5-7 guutuu kijibu jira. 50 jira ji saniifuu ani hin barbaadu. Kanaafuu ani umrii kan kee ka dhugaa isa beeka. Umrii kee ka dhugaa beekullee amma heerumuun yookaan yoo ati ni heerumte duratti ilaali ka dhugaa si gaafannetti turre heeruma.
waan ati diddeef yoo isin didde biyya galchina naan jedhe yoo ni heerumte asteet heerumaafillee dhalaan adaban dhabdu ka sadii qabu sanitti heerumte laan fedhu heeruma dhiisteefis dhalaan adaban dhabdu maaliif heeruma qabattee na adaban heeruma dhabdeefis adaban dhabdu dhalaan uumamaan adaba qabdu beeka ati adaba ni qabda dhiira baala gajjiraami ka adaba nama dhiisu si bilbilanii si jana jira abadan si rakkisanii ifiin beeku waan ta'eef nan dhoysu nan dhorku adaba sin dhorku ayyee ka baara akkana itti maa jettire hingaluu ta'e jechuun tatiyyaatti dhiisi ay ummaan ta'e haarasi baafachuuf kootu yoo siin hingaltu duba umumaa bara erginaan jee ummaa ergisiin jeeniin beeka akka ummaan ta'e ergisiin jiru garuu anis hayyoon qaba waan ta'eef hayyoo teessan gudhatu malee galuu danda'u ati heerumtu hingaltu akkam feetare heeruma jaarsasiin jennaan ka duraanii diddee ka boodaa ijoollee jecha diddee mee an amma gaafiin sirraa qabaa'u tagalaatuutti dhiisi hin galin fakkeenyaati ilmi dhiiraa tokko amma obboleessi kee urmii tanaan ijoollee meeqa qaba? Sadii. Ijoollumati yaa'uun beeytu? Dullachi qalbii si fuudhee garte? Daaspooraa meeqa bittin fuudha? Ijoollee xiyyataa afurii sadii jette maalirraa hirrifta takka? Fakkeenyaaf amma obboleessi kee ijoollee afur qaba. Akkasumaa miti? Takkumarraa lalee afran sana. Fakkeenyaaf amma gabbee yooniin fuudha jee afran san qabaateedhaaf tabiraa fuudhuu ni daddaba? Intaluma akka teetiif fuudhaa mire? Khabar ati hoo shan qabaa ennaan mucaa siitee hayyamte khasiitee naaf taa'ee geette maaliif diddee ilmaanii jecha tagalaa dhiisii waan kanatti nas deebi'ame. Anillee akkasuma irraa dhalee na hiika jeeti. Wayii kee nagayaan dhiisee dhufe. Na dhiisee deemaree akkasuma. Jaartii sadiin fuudhee jee sadeen irraa takka suuqa seenna. Jarjaree fuudhee bara. Jarjaree fuudhee. Dubaani jarjaree heerumee akka nagatee deemuufi. Jechuun inni haa daddafee fuudhee sanumaaf jaartii sadii fuudhumsa. Jarjaree fuudhee nagatee deemu. Tamaam haa ilmaan sadii qabu asitti hin feetuumi haa ilmaan shan qabu. Galii gandatti heerume haa khalaas maali. Ummaa tee bira taa'i abbaa kee bira taa'i ichitti heerume. La hiyyanaaf dhufa waan ta'eef asuma keessa taa'ee yoon ifiin heeruma barbaades gaafa rabbi naaf fidetti heerume yoon ifiin hin heerumne ta'ellee ummaa tee bira gara inshaallah gaafa rabbi fidetti. Inshallah. Heeruma ni feeta galuu didde. Heerumaas hin fadhu galuu sin fadhu. Heerumaas hin fadhu galuu hin fadhu. Amma maaf duuba deeftee dubbii jirtare reefuu amma sababa ilmaanii dhabde malee mucaa kana naatee hin jenne. Inni naatee ree ilmaan qaba jettee ilmaan sabni jaartii wajjin dhiisee dhufe ilmaan sadii wajjin dhiisee dhufe anilleen ilmaan sadii akkasii irraa dhaleen dhiisee na deema na biraa deema. Takka mee dhagee obboleettii yoo si hima. Reefuun tana dullacha tokko jira akkanaa jennaan anumaa jiillee anilleen carraa argadde naajii hayyame jennaan na diddee. Lammada mucaa akkana siin jennaan maama Shamsuddiin wanni baar keenyaa ta'e naaf taa'eette daaddaa ta'e ta'uuf sii ta'e moo baar keenyaaf ta'ettee hayyamte moo amma galeennaan ni didde qaalii kiyya gumee ka didde laalamma hogguu lama ni didde Maamad irratti hayyamte Maamad isumaa sii ta'e hayyamte reefuu waa obboleessi kiyyaa ta'e ettee hayyamne akkasumaami isaa sii ta'e hayyamte Qalma kee godhee na hayyamte. qaalii kiyya gootee hayyamte tamaam sayidoo diddee ani keessaa beetiin jiraayyee. خلاص يا قريب دراكو قبل ها ددامي هاي حفيظه ددي حفيظه ددي ايوه خلاص حفيظه ددي جرتي قريب خلاص اكو ما جدم يو درك انت مالي تو نديمو لا درك دغما شي اما شي كان ددي كانت ما سدغ مثلا Kemana tinagamu sih nak ya di sini anteti finjra ilman kiyatun teni fimale anak kamu tahyati. اتقروا تاته فيمي Anteti finjra. اتو يسفتاته Ha? Ante finj anis nada. Isi taate? Anjal kaba so isin kubang kamne nato isi obbole isi berada berada. مبروك هاي وقمد اكا شرطه داتو كان فيديو كوان سي ارتف حفيظه خلاص واون داف بقمد Gammachuun guyyaa انقلتوا بيلي خلاص بيلي انقلتوا اسمع يوم ان شاء الله Gammachuun guyyaa irratti kufee jira. خلاص انقلتوا رفتوا اكا شرطه داتو كان فيديو اسني ديرسني جرده ساعتي فيديو تانو ولا اغرا انقد مانو وجن ترى فيديو درا ور لالين في دبل شات لا لا سنجنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نغا نفترا باي باي